Hello. Oh, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayye. Sheekh Awwal Rabbina gaani sin baate. Bane mashallah. Bane lak alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbina maboda Rabbin nutti hin deebisine. Amtu Rabbi sinirraa qabu khayrii isin haa gadhamu inshallah. Amin. Amin. Amin inshallah. Gaafii qabaatala. Ayye gafar. Ida gaya. Gaafiin kiyawaa ni kaati. Maayet. Ani abbaan qabu. Eessanii? Abbaan qabu ayye. Hello. Ninda gaya ayye. Ani abbaan qabu ette ayye. Abbaan hin qabu kani kiyya naa hidhee sun gaaffii akaakayyuu kiyya warri gara haadha kiyyaa qofa kaayi. Abbaan kee ni du'e? Ani immoo kan jiru biyya ormaati isaan tun hidhee ni kan kun mootiyyuu baatila ni kan kun sayyaa miti. Waanis hin jedhu obboleessa keetis hin jiru. Abbaan kee ni du'e? Furmaanni isaa hin sirreeffadha. Abbaan kee ni du'e Ani abbas hin qabu obboleessi garuu obboleessi mana kaan hin jiru obboleessa mana kaan hin du'e abbaan kiyyaan du'e. Aya obboleessi hojii dhalate hin jiru. Obboleessi na hojii dhalate hin jiru. Aya obboleessi haadha taanii yoo abbaa keetiin tokko haadha addaa. Haadha taanii isaan kun bakka amata 12 dura nu gatanii haadha kiyyatu dabanii uffata irraa murqatanii bakka nummoo kanaaf. Uktiin na dhageeffadhu sigatu garaa nu kutaniif isaaniif feenu jennee isaanirraa fagaadha. Abbaa haadha adda malee abbaan keessan tokkoomi? Abbaan keenya tokko nu fedhanii nullee isaaniif fedhuu dhiis. Isaan ofirraa nu ari'e lafa keenyarraa nu ari'e. Na dhagayaa na dhagaya amma eeysumni keetiif akaakoon kee niqaa isi godhuun ta'uu niqaan san sirrii miti. Haariyaatti gartee obboleessi kee kagama abbaa keetii niqaa si godhuu qaba akkas inshaallah. Akkas si galeemi? Isaan kanatti araaramuu qabna. Laazima dirqama. Araaramuu qabdaniiu akkana wal gatuun hin ta'u. Rahima akkana wal muruun hin ta'u. Ati yoo ni neerumeette obboleettiin ta'ee yoo ni neerumeette isaa dirqama ni isin godha obboleessa keessan haadha taanii. Tayyib inshallah isa obboleeyyan akkas Raalleetii islaamatu jira kaanifa akkanatti hidhatte ka isaanii solee beekamu qaba ka. Laazima irra deebi'uu qaba cufti. Kiyya rakkoon qabu aniif inni waan gargar jiru sirri deebi akka isaanii maatilee godhatanii bakka irra deeffadhaa yoo jedhuun ammoo na tuuffatan. Ati dabarsitee irra deeffadhaa jettee dabarsitee ati keeti irra deeffadhu keega garagara jiraattan kee deeffadhu obboleeyyan keetillee itti himi خلاص أكس أختي جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا. ألو. سيرجع. شيكا قال. أوكي شيكا أنا هني تكو. وكين dubartiin takka nama waliin jiraattee jechuudha akka carraa ta'e namni isii waliin jiraatte sun irraa ilmoon garatti haftee ammoo dogongora nama biraatti eeguu heerumtee ilmoon sun ilmoo zinaatii jettanii turtan. Yoo gartee ni kaan hin jiraatin. Dhagamu. Ni dhagama yoo ni kaan hin jiraatin ilmoo zinaati. Nama biraatti fakkeenyaaf abbicha irraa garatti san osoo hin ta'in nama biraatti ittiin. Meerra deebi. Kan dhalateen ni kaan nama biraatiin jechuu ilmoon kun.
nikaa nama biraatiin dhalateeti mee irra deebi isa nama biraati dhalate isa nama biraati fakkeenyaaf nama biraati irraa garatti ani baatii 3 torbee 2 jaarsa biraa sirrumatti heerumteeti guraan immoo nama biraatti gaa'ela raawwadheen israanu maalitti nama biraatti okay khaduraa kanaaf ilmoon kun ka abbicha nikaa irraa qabuu saniitti immoo khaduraa sirri fuudheen nikaa irraa qabaa ilmoo baatii 3 garatti isitti hafte jaarsa lamadaa heerumte akkas jechuu keeti sadii ji'a baatii jaarsi duraa hiikee jira amma ilmoo ta'een nuti jedhamti ka abbicha nikaa irraa qabuu saniitti immoo maal jettan jaarsi duraa hiikeeti ka lamadaa heerumte ilmoo baatii 3 odoo garaa qabdu ka jaarsa duraa laala osoo ilmoo garaa qabu hiriyaa qaba ture hiriyicha keessatti hin heerumne dogongoraan immoo namni na dogongorsiise nama biraatti heerume jechuudha oduma nikaa ka duraa sirraa qabu kan duraan irraan qabu lakki hiriyaadha malee irraan qabu gaa'ela irraa wanni ka duraa odoo gaa'ela irraa raawwatin ilmoon itti hafte akkanumatti wajjin jiraanne malee laakiin nikaan irraa hin qabu jechuudha kalamada gartee si fuudheen nikaadhaan si fuudhee jechuudha odoo ilmoo baatii 3 ka duraarraa ka badiisi dalageessan odoo irraa qabdu kalamataa kun immoo ilmoo tana ni beeka garuu garaa gabaachuu keessatti beekaan jaallateetuma na fuudhe nikaa isaatiin dhalattee jechuudha ilmoon kun ilmoon tasaati miti kanuma gurbaa duraa badii si dalageessa gaafin kiyyasanii galee naa galee kanuma gurbaa gartee duraanii ka gartee na dhageeffadhu gurbaan duraan gartee badii si dalagee ilmoo san garas si hambise ilmoo ji'a 3 wajjii gurbaa khabiraa kana nikaadhaan heerumte ka duraa immoo badii si dalage ksa akkasiimi tanaafu ilmoon kanuma gurbaa duraatii illee miti san ilmoon maquma keetii yaamama diqaalaadhaa jechuu ka gurbaa lamadaatiin taatu inni ooyiruu nama biraa bishaan obaase akkuma gartee rasuula islaamii jedhe طيب ilmoon laakiin ka dhiirmaa yaamamtii dubaraan yaamamtume akkam irra duubana ifanaa ta'uu dideeti baramana shari'a maquma keetii yaamta shari'a yaana ka makamati yaamamti maquma keetii yaamta beekama طيب اوكي gaafii lammataa ammoo jechuudha fakkeenyaaf dubartiin takka osoo nikaa hin buusin abbaa manaatii wal dhabanii biraa deemanii innis immoo nikaa san osoo hin buusin jechuudha maarii isii sanii dubartii biraa fuudhe dubartiin inni fuudhe sunis immoo nikaa nama biraa qabdi duraan dursee inni wallolanii jaartii hojii wallolee maarii jaartii duraa odoon kannin yoo jaartii lamadaa tana jaartii namaa ammaas ta nikaa namaa qabdu yoo fuudhe nikaan hin hidhamu akkas ta'u yoo beek yoommoo inni hin beeyne inni ittiin gaafatamu nikaan nama biraan qabu jaarsa gartee hin heerumne yoo jetteen nikaa nam tokko irraan qabu yoo jetteen inni eega dhagee booda ni beekaa ni beekaa haram alai yo odoo beekuu gartee jaartii namaa ta'u odoo beekuu yoo nikaa godhatee nikaan hin hidhamu wahiya zinaadha san dhorka لا نبيك بينان حرام لا يجوز جارتي نما غرتي فودون انتو طيب المون الدوز عندي تيور قمتت اكمرت الموزنات الموزنات تساتمت لا اله الا الله ربنا وعلى شغلتهم غلطهم هي السلام عليكم Hello. Sida gaya, tifuf. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Ustaz Aken. Wa alaikum salam wa rahmatullahi nagaya. Ya jalatama kabajama Ustaz Aken, baga rabbini timbas ya habibi, baga rabbi timbas. Jazakallah, bane laki alhamdulillah. Narratarkamtani baguma nudebitani ya habibi ya wallahi. Baguma rabbumani timbas. بي لكي الحمد لله جزاك الله خير جزاء يا حبيبي يا والله نتي دكانوفته والله نتي دكانوفته كيسي كاينه جكنو
واجا كم ندمني نتدكنو أبشر أبشر حبيبي جلسك كوكوني خندا جيم سجلة تي والله بقى ربي سنبادي أنا كافي لين كافو قمتش مكيسة نسني بالبلي نامني توكو يو غراني يو سالا غران غدي غرا غليرا فوندن داما كم غرا غران غرا لفك غدي غرا غليرا فوندن داما يو كا ريبا كيسا تو يو كا ويتا تاو تو غدي غد جيسونا كم دن داما والله والغرغلو تنا اركي والغرغلني چيسني غرغلو تنا دران نما بخانا إيران فدي والله مسالاتنا إيران فدي جرا إيران دبد إن شاء الله يرو بلا لاليسي ديبس قد غرغلني يو چيسن شيطان نما فينچا شيطان نما فينچانا وني جامان جيرو مياتي مسالاتنا نيلا ان شاء الله أكثرني والله بين يا أستاذ كيا أبشر أمو أبدا يوسر نسر إنما أبدا يوسر إنما تويته ما دكمو أكم قدان سرين أبدا كرته وكنا أبدا تربادي كان إنجيرو يفهم الرأي يعني إن شاء الله إما ميجاني أبدا ما أكم يو أبدا إنما تويته ما يو كا يو ميجاني جيوه ينني يو نما أبدا تربادي كان إندوف نجا أي إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم hello السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش انور نجا في الحمد لله نجا امين نجا كافين كبا سجله الفود ما يدبدوها intara tokko ni wal jaalanne amma amata sadii amata afur geenye ayye ga wal jaalanne maatii koos maatii ishee ergee akkaanaaf godhanuu jennaan maatii ishee immoo ni kaanaaf gochuu didanii nuti maallaqaa fi dalagdee akka nu jijjiirama nu fooyyessitu si erganne malee heerumaaf ergannee jedhanii warra keenyallee akkasitti kaanii ariitiidhaan kan manatti deebisan jechuudha. Fiiganii duraa baanii lolanii. Ni ari'anii akka waliin seenne seeraan qabanii seeraan guyyaanii deemaa jiraniin akka keessummaan nageessan akka waliin seenne godhanii jarri sun dadhabanii dhiisanii galan. Ayyee. akkasitti amma amata sadi booda amma sindagana intalli amma fi deebitee abbaa kiyyaa obboleessa kiyyaa akkanarraa qaba akka sinirraa qabdanii halaala na godhaa jettee gaafattee amma sirra deebite. Ayyee. Lakkinu halaala si godhuun keenya waan nuti barbaanne nu guuttee maallaqa nu yorgite waan nuti haajaamnu kana nu guutte halaala si goonaa. yoo waan haajaamnu kana nungunne akka fedha keetii ta'uun dirqama keetii fedha keetii akka fedha ta'uu ni dandeessaa jedhan mee dubbii kana godhe sheek. Walaalummaa ajaa'ibaati. Aslan shari'aa islaamaa irraa yoo dubbanne shari'aa islaamaatti dubartii takka abbaan waan takka malee yoo gurbaan nama nagayaate sababaa mindaa nyaachuutiif sababa mindaa isii nyaachuutiif sababa maallaqa isii irra barbaadaan nikaa godhuu diduu yoo abbaan diduu taate obboleessaan godhi janiin dhaggeessaami
Ayyee. Obboleessi yoo dide adeeraan godhi jaaniin ilaa isaan cufti yoo didan adeerran sadaffaa kanaan godhaa jaaniin yoo isaan didan qaadii geessan akkas. Obbolaasi waan obbolaasi ta'u hunda gaafattee fituu qabdi jechuudha dirqama nikaa gochuudha. Laazim. Nikaa koodhanu. Cufa gaafachuu qabdi. Akkas. Ayyee ishee. Ayye. Ayyee galtoomaa naaf. Galatooma. Wallahi dubbiin hedduu hamtuudha. Assalaamu alaikum. Assalamu alaikum. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya kalau saya nama kita tadi. Bane laki alhamdulillah. Jazakallah khairan. Baik insyaallah. Saya sini kota Turki ka ane itu paganta ke sanot to falle si kafi wa gaf. Wasila singa van wara bagi fanne to wanar kita ne na wellen churo. Ayye. Rabbi jazakan ya kafalo ane kene singa watu barbadu bele tu ya dakatu jira biyarra duste ta kana ki Maete. Obboleettii akka jira biyyaarraa dhuftee biyya arabaa kana jirti. Obboleettii dhuftee biyya arabaa jirti hayyee. Duraan akka heerumtee dhuftee amma asitti illee dhuftee jennaaniin jaartii gattee biraa badde jaarsa argitee irraan buufne amma asitti illee heerumaa jettanii heerumni jireenya isaa soitee kan dhigeen sirraa buuttu sossiimoo inni hin jiru inni baddee jira. Akkamitti dhigeen irraa bu'a? Jaarsa biyyaatu jalaa bade jaarsa biyyaa jalaa bade moo kami biyyatti heerumtee jirti? Ka biyyaa ka duraanii jalaa bade jaarsi biyyaa jalaa bade akkam bade jalaa badee qoftiin hin taatu beekta. Ka biyyatti jalaa bade karaa inni deeme barbaadanii eegas booda murtii godhan malee akkanatti jalaa bade yaaniituma gartee murtii godhuun ni ulfaatti. Ni barbaadanii gartee manguddoon barbaadu qaban biyyatti. Karaa inni deeme barbaadu. Laa inda bame bara badeetuma cuma buutee isaa dhabaneetu eegan amma hoggaa lamaa sadii eegee jirti. Isuman eeguu akkanatti nafu jetti. Eegas yaasiisiin dhufu inni jalaa badee ani ofii biyya arabaa kana fidee amma asitti malee jette. Amma asitti heeruu malee jette? Waan gootu gaa biyyatti meeqa ergiiti xiqqoo barbaadaa jiini yoo kadhabamu taate gaa murtii godhan malee amma kanatti ni ulfaata obboleessa. Dhalaan mala baafti dhalaan dubartiin. Akkas inshaallah. Jazakallah khairan rabbi jazaaka isin haa qabalu.